السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتم جرتو أتم جرتو أتم جرتو. أوكي بقنا قان أفتني قمت شوتي سنتخلي 33 القديمة. أرسينا أكم جرتن بقنا قان أفتن فرا أول أبا فرا رونالدو كريستيانو بدرية محمد. So far only 3 people. Okay, Ero Aralge Nama Afurtami Jira Afurtami Sadit Nama Fridarka. Okay, Baganagan Ustani will share good our Justani Jarjaran Kawa. Namni Khaleni Gamada Abi to Oromiaji, Abi to Oromo Adu Batage, Khale Gamade, social media, but I will just share good. Namni abichu keenya duruu kana abichu keenya jabaadha abichu jechuun oromotun gara laafee isaa gunjuan akkatti akkam jechaadhaan jiru dhageeffadha akka gaarii dhageeffadha waan yaaso akka gaariitti soolii sheer godha qalbiin dhageeffadha waan isin jiru. Okay, Sabrina Intala Oromo, Mamme Idris, Tamam Jamal, Anwar Kadir, Tajir Ali, welcome, Wali Shergoda, Wali Afera, Wali Afera, Wali Shergoda, Adam, Wali Shergoda. Man kay salam nugu tuda makanan gear ko gumurtaye yom barresa arku barresa malu setiga tahun yo assalamu alaikum ja ay yo khan hayle hatuja yo kha hello ja yo kha olte ulti rajira manana ma ulsi katta umali hay manana ma ulsi katta umali wa barresa yo khan tak barresa hay namni aknwati manana ma zawji ulsi ta Olsera. Wabarresa. Takka salam tawlin jai. Salam tanan ja. Salam alaikum ay. Takka akam bulte jaffe nabra bulte mantana ganama. Takka. Hello. Akafarinjit. Takka hi. Takka what's up? Ya jere khenya namni khenya kon takko gara lafa social media gubbada nama khali harka dorke abi oromo dab dubbate abi amara wal dabe lak oromon jawachu abdi oromo mal abi rakko hamtu khayse jira wonni akasan god la dura. Let me say this, warani bisma oromo da khale magala guddo Gambella TV Dambidollo guututti dhuffatee ture baga gamadeen jedhee gartoonni woboodhaa narraa eegalee warreen woboo gargaaraa jirtan waraanni bilisummaa Oromoodhaatis ummanni Oromoodhaa bal'aan cunqursaa jala jirus injifannoo waraana keessanii dhageessanii baga gammadanii anis caffee raamis bagaan gammadee rifinja isinleen baga gammadda warra deeggartan ijoollee waraana keenyalleen injifannoo akkasii sangarsiisuu siidhaatiif baga gammadanii nuuf jiraadhaan isinja asirraa hin eegan. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa yeroon jala siqee kutaalee magaalaalee gurguddoo jirtu hunda qabachuu danda'a hogguu jennu lakki waa xiqqoo jiraatan ni haxooyinaa waan faca'ee jira opido wonni asitu baay'ee takka fidhaa torbaan lamatti dhabamsiifnaa maarree goonaa osoo jedhaniiti magaalaa gudditti Gaambeellaadhaati ammaasi allaansiin isaan qaban gartee addursummaa Beenishaangulii fi isaan tokkummaan isaan qaban kun hizaabarra gargaaraa warra akkasii haafee wajjin tokkummaa uummatanii wajjin sossoohuun hedduu bareedaadha. Ittillee fufaan isin ja'a. Yeroo jarri araaraa yohana isin itti fuftanii yoo magaalaalee gurguddaa kutaadhaa yookaan kutaa tokko lama sadii dhuunfattan guututti haasoo inni gus mi'aawa diinaa wajjin gatteessee haasawuun waa harkaa qabattee mi'aawa kanaafuu wareega barbaachisu baaftanii
waaqa qabadha lafa qabadha magaalaa gurguddoo kutaa guutuu keessaa opinioo yaasaa qabadha gaafa san guugatte si dubbattan haasawni ni mi'aawa ni tola sigalee waan atis weerkaa qabdu isaa wee qaban waan qabdanii walitti dhuftanii dubbiin hugus mi'ooyte jechuudha kalee I was so happy hedduun gammade waraanni bilisummaa Oromoodha magaalaa Dambidoolloodha magaalaa guddoodha san qabate guujan hedduudhaan gammade magaalaa gudditti naannoo Beenishaangul qabatan guujan hedduun gammade jechuudha I want Adaamaa qabachuudha qaban Amboo qabachuudha qaban gubbaa taa'uu qaban diina keessaa areenii gaafas sana guuteessee diinaa wajjin haasoytu haasawa mi'aawa dubbatte jechuudha qoma dhiibdeeti haasoytaa jechuudha gartee akkasi Abiy Ahmed paarlaamaa irratti kalee maqaa Oromoo haasee Oromoon cunqurfamaadha jara Amaaraa qaqqabee maarree je'ee nama kanaa gammadu jira Abiyyiin akkumaan amma dura isiniif hime asitti qabamee jira hokketti qabamee jira karmee qaantamiin jaalatee Oromoodhaaf yaadee waan sanin dubbanne kolkolee waan xiqqoon gammachiiftu wani xiqqoon gaddisiiftu kana waan beekuuf hangas paarlaamaa gubbaa taa'ee jira takka Abiy afaan Oromoodhaa haasa'uu dhiisee jira Abiy waan Oromoodhaa haasa'uu dhiiseeti darsa keessaa guuratee nuti Itoophiyaa jee achi bahee jira jechuudha achi bahee jira keenya kana hubadhaa waan kalee ta'e irraanfatina arraan tana wanni as deebi'ee waan Oromoodhaa haasa'uuf takka waraana bilisummaa Oromoodhaa jabinaa fi cimina sadarkaa inni irra jiru akka gaariitti tolchee beekaa Abiy naannoon Amaaraa jalaa garagalu akka gaariitti tolchee beeka dhiibbaa addunyaan irra godhu jirtuu fi Oromiyaa Tigraay miti Oromiyaanuu harkaa bahaa jiraachuu akka gaariitti beeka yooni waan Oromoodhaa haasee dubbachuun kun ajandaa godhuun kun gartee Oromoon irraa qabbaneessee alagallee sodaachisee Abiy kara saba isaa deebi'ee jiraate sabi isaa maanta na wajjin dhaabbata jedhee gartee akka alagallee qalbiin cabxu kanaaf itti yaadee kaalkulee godhee haasee malee Oromoodhaaf yaadee Oromoon cunqurfama jala jiraachuun isa yaachisee Oromoon tuffatamuun isa yaachiseetii miti silaa akkas taate amma dura gaafa Finfinnee keessatti bahanii Hacaaluu ajjeefnee Jooriitu nu hafe jedhan gaafa Finfinnee keessa bahanii daawun gaallaa jedhan gaafa Finfinnee keessa bahanii gaallaa ka Finfinnee yuuxaa gaafa jedhan sadi silaa deebisaa kennaa jechuudha maaliif arra gaafa rakkoo keessa gali eega Tigraay harkaa baate eega Amaaraa wal dhabe eega Oboon jabaatte kana maaliif jecha kana jee yoo dhugaan Oromoo ta'e Oromoodhaaf yaade waan kana durumaan maaliif hin kaasin jaatii if gaafadha ammas ciminni jabinni waraana bilisummaa Oromoodhaa ummata Oromoodhaatiif lakkuma waraanni kee jabaachaa deemuun jijjiirama wayyaawinsa harkachaadhaa deemtu jijjiirama wayyaawinsa kabajaa harkachaa deemtu adurreedhaatu bashoon maakkatti boontaa jennaan eessuma kiyyaatu qeeransaa jette jenna maakkatti boontee jennaan eessumni kiyya bar qeeransaa eessuma kiyyaatu gaara jira maaliif waan if duubaa qabuun beekaa jechuudha gartee kana wanni mataa ol qabattee wanni deemu jettee akkasi uummanni Oromoodhaatis yeroo hundaa'u humna isaa gaafa gaaraa qabu humna jeena humna goota waa godhu dandeessu gaaraa qabu mataa ol qabatee taa'ee haasa'uu danda'a jechuudha kanaafuu Abiy Ahmed dirqameeti malee jaalateetii miti ani dhugaa dubbachuudhaaf wanni haasawa Jooharirraa wani naa gale Itoophiyaan fi Abiyyilleen gifaana du'aa gubbaa jiraachuudhaatu naa gale Joon xiinxalaa siyaasaati nama if duratti laalee waa arku nama if duratti laalee waa hubachuu danda'u he is a political scientist biititun bittinnaa'uun arkee jira Joon Abiy kufuu arkee jira biititun gaafa bittinnooyte garam deemtii itti yaadee jira kanaafuu Abiyyis Itoophiyaan harkaa bittinnooytee fi aangoon isaa harkaa bahuudhaa deemtu galteefii jirti yeroo kana afaaniin dada haasawaadhaa yeroo ciccinee hojjechuu qabnu waraana keenyaas gargaaruu qabnu waraana keenya cinaa dhaabbachuu qabnu ammaan tana afaaniin dada haasawaa afaaniin tola haasawaadhaa humnatee jibeeffachaa deemuudha qabda kara lachuun hin juuf kanan yeroo hunda waniin kara lachuu juuf waraana keenyaas hanga dur caalaa cinaa dhaabbannee gargaaraadhaa
qabsoo karaa nagaatis afaaniin dada haasawaadhaa namni ayilii qabu kas ummanni ayilii qabu ummanni smartiin akkas afaaniin dada haasoy nagaa haasoy duubaan garuu mana keessatti humnatee jibeeffataa jechuudha humnatee jibeeffachaa humnatee cimsachaadhaati deemta arra Itoophiyaan jiguu kalee haasoo abi paarlaamaa gubbatti godhe deesan keessa awwani naagale I was reading his face fuula isaatiin dubbisaa ture anis ogummaa fuula namaa dubbisuudhaatiin qaba fuulli isaa kadurii miti dottaatee jira fuulli isaa hamile cabaatu irraa mul'ata fuularraa qalbii cabinaatu irraa mul'ata he gave up abdii muratee jira waa takka illee waa Itoophiyaa kana abdii irraa muratee jira hamileen isaa cabxuudha hamilee cabxuudhaan as bahee haasawaadhaa jira sigilee maaltu hamilee cabsenga waan biyya keessaa deemu jiruutu hamilee cabsa dhiibbaa addunyaa godhu jirtuutu hamilee isaa cabsa humna isaa humneef jalaa qabu tabittinnoyteetu hamilee isaa cabsa kana hundaatu kalee fuula abiyyirraa natti ifaadhaa ture jechuudha natti ifaadhaa ture yoo ummanni keenya arke ijoolleen gariin arke ijoollee garii ijoollee waa takka hubannaa qabne taa abbichuun waa lama godhe jedhaniiti dhaadan islaamaafis istaadiyeema keessatti dorgommiin quraan akka taatu godhee jira abbichuu keenya fayyaate abbichuu ati bargara laafessa namaati ati lakki miti diraamaa akkanaa kana laal asi qancarreeti keessa hunni diraamaa akkanaa kana diraamaa xixiqqaa waan xiqqoo kanaan uummata gammachiisan ta'uu qabnu nuti Oromoon waan xiqqoo tanaan nama gammachiisan kan warra waan xiqqoodha aarsan ta'uu qabnu waan garaa nu jira irraanfachuu qabnu waan dhufee nu dura dhaabbata osoo hin taane waan sanduubaan jira maaltu yaaddamee jennee yaaduu danda'uudha qabna hangana yaaduu danda'uudha qabna hanga kana waan xiqqoo tanaaf gammannee abiyyiitu kalee haye bar paarlaamaan sun magaalaa Oromiyaadhaa Finfinnee keessatti taa'e Oromoo meeqaatuchi keessa jira gantullee taatu Oromoo meeqaatuchi keessa jira abiy bar maqaa Oromootiin achi dhaqee Oromoodhaatuchi geesse dhiiga qeyrootuchi geesse akkamitti waa'ee Oromoo takka dubbachuu si gammachiif nama dhiiga qeyroodhaatiin dhiiga ilmaan Oromootiin aangoo san qabate paarlaamaa isa gubbaa ta'ee afaan Amaaraatiin hubbu takka Oromoo jechuudhaaf gammaddanii obboleessoo hubbu takka Oromoo jechuu gammaddanii badheen gadda dhiiga qeyroodhaatiin qeyroon harka qullaatii pelleef barti qeyroo kaase qeyroo Oromoodhaa kaase bar Amaarin kaafne qeyroo Oromoodhaa kaase Amaarin kaaf Guraageen hin kaaf Oromoodhaatu kaase mootummaa Oromoon jiisite gubbatti abiy amanneef dura keenyee abiy alagaa jaaratee alagaa nu gubbat jaaree alagaadhaan nu fixaadhaa ture jechuudha arra guyyaa tokko Oromoo jeedhaaf gammaddee yoo harka dhooyte akkasii miti waan abiy akkas jechisiiseetu jira suni rakkoo inni keessa jiru rakkoo hamtuu inni keessa jiruutu akkas akka godhe malee abiy Oromoo jaalatee ajandaa san hin kaafne waan san hin dubbanne waraana bilisummaa Oromoodhaa kan cimaadhaa jiru guyyarraa sarkaa dammaqina ummanni keenya irra jiru abiy waan ala kana deemaa ilaala beekadha waan walgayii majoor deemuun tana imala galatooma jarri kaafaa'uudhaa deemuun kana laalu jira gaafilee cikkaatu reakshinii ummataa kana hunda jala bu'eeti hordofaadhaa jira takkan dabartu abiy walgayii kaatii miti laayiviin an caffee raammisaasoo abiy takkaa dabartee hin beektu tana mana laayiviin caffee raammisaasoo guyyaa tokko abiy dabartee hin beektu yoo qatasa anaa laayivii jiru laalle deebi'ee laal deebi'eeti irra deebi'ee caffee irra baalaasee irra deebi'ee laal takkan dabartu maaliif kalee isaatu hime sooshaal miidiyaa gubbaa warran abaaru warran arrabsu an dhuunfaadhaan namni kan arrabsitanii beekadha je dhuunfaadhaan namatu quffeduu naqee quu dandeessan dalagaa teeqee dandeessan dhuunfaadhaan warra na buutee arrabsitan beekadhaadha je kana jechuun gurbaan kun yuutuubiidhaa fi feesbuuk irra oolaa jechuudha achirra oola waan namni haasa'u yuutuubirraa takka isan dabartu wani feesbuuk irraa haasa'u takka illee isan dabartu
إنما دلقان ساقودون فيسبوك يدافي يوتيوب خلي مالجي قدك هجتوني موتم مالا يرو تيسن قوتو يوتيوب رد برستني أكبت بيخني أكبت لا ياديت وان في يوتيوب الرا أولو وان إن أنقول أنا هجتوني موتم ما خبراتي نمجو أجيت لا نمجو أجيت هاسو سرّا دبين سانا ما سوشيال ميديا قبت يرو إيراد ورس فكانت خنافو أبليين كيه والقرسنا والتيمنا والتيمنا دقي فردا وان تقول عف هنجم مدينة وان تقول اسين هنجم متشيسين وان تقول أماس اسين هنجد دسيسين يرون تون يرو خلتشو تونو جموكم يرو ورانا خيتير يو دران كرشي لبخنته كرشي خمت توليسي قد هركا خلانو ليسي قد غرغار قبسو خرا نجا چناد ابد لچوتو امني ايلي قبو لچوتو ولين غلندا لچو ماسيني دندين هاسو في اللي اكتبر ديو ورانا چما افدوبا قبان ورانا چما افدوبا قبان جولين تني جولي وراناتيس عاسا درير فدا ربي جا جولي ورانا عاسا درير فدا اي نو ور دياسبورا خن هنا امنتن ور دياسبورا اول والد هنا امنتن اي نو ور دياسبورا يردون غني بيه غلي في بيداو جين دابت خنيس نافغل اكسماو جين نمني امن ور امن مهدور اجر عاسا خيسن بريچا داتي حواس دياسبورا خيسا اك غرغار صاف اسني مجاو درير فدا جولي ورانا مرو مالتاتن وان كان امت لما ساجر امت لما ولتجي جرتو ندبن نما لما صديق قلتني نما بيتن نما البيتن قفنا ولا بس دي خاطري اساي نوخنا امني نموت خنا راقوفن قبو ميبي ماليف عاسا غوتو هندري الفن عاسا غوتو ما هندري الفن حواسا خيسا مقالا هندت ما نمر رمضان نمني خرب اسم غرغار الريدو بكان ديمو نمني وابو إيسان غرغار هونو جريسان كاتكران غرغارا لكن تجرخنا بينو عاسان جارمي تكو أكاتا اتدرير فتشوك أبوت سيس عاسا هندرير فن ركو كيسان كان غرغار سي أمانتن إسن غارا جوخون غرغار سغاها دامت سلا أرومون مليونان every month مليونان إسن غرغار غروج عاسا غاها هنك أبدن نموت أمنما هواس خيست بكوندت هنغودن نما هواسني أمن نما هواسني جل ديمو بكون دن كاين كوني سير ركوب أبدن كون ركوب خيسن إفا أني دياسبورا أمنو ربو خيسن إسر الله لغار أبدن مالي ورّي أسي خليه وجين فالمات الرئيتو أرنو براغلي أو بيوته بيجي خيسا دينا دلغار أجر ورّي خليه هوغن جنة جل ديمات الرئيتو أرانتنا دينا وجين رابطه ورمت لغار رباجر ورخنا أمنو دياسبوران أكلوا ما خن إسانو كستن خافيس أكلوا بتيشة كون كيسن هكذا قبضن قالوا موتو بتي دياسبورا خيسا بافتدي نما لما سدي نما البيت دين ربدتني قبسو سبا غرغارو دافتو قبسو رفاداتي مت رفادا مرو غرغارو خا رفادا غمچو ابو غرغارو دابتي قبسو إف أن يوم غرغار إفين غرغار أكستين بير قبسو رمو چلا دابچو إف چلا دابچو دا ماتي خي غرغارو دا إف غرغارو نمني رمو دا هندي كسب بيا يو إس نمو البيت لما سدي خاتني نمو سي نو خدايتن نمو نسو يوني حواسا وجين هريرو بريد دون قبان لال نمو نسو نكاتكو يو حواسا وجين هريرو بريد دون قبان حواسا خنا خرطوكو تلوچ إسي ديمون اندن ديني rakkoon isin irra gahaa jirte jechuudha ummanni akka silaa fedhutti isin gargaaraan jiru jechuudha waan kana isinleen itti yaadaadha yeroon tun keessattuu oromoon diiyaasporaadha warri biyya keessallee warri waa qabu yeroon tun yeroo cimnee qabsoo teenya cinaa dhaabbachuu qabna waan akka kalee gootanii kana waraanni keenya itti fufa magaalaa amboodhaan dhuunfadha keessaa yaasa مالي أكثر ميديا الدنيا أجاباس هجود دين أسي أشغلستن فيديو متنسى دادي ما فيديو فوتو متنسى دا فيديو متنسى دا هجود بوجتن أكثر تيب اللي بقول تيب اللي برتو صار شيء تقول توالي ورانا بوجت خفرق أدرا فيديو رخيسة ورابدة شو ورانا أبيش خم بوجت فيديو را ورابدة الدنيا قديت سوشيال ميديا دا
waraanni abi kasa ummat waraana booje bisan arke saayiboottan saanii kabooje be arke huggu qawween dhomte harkumul qawwee gal hundi kuni siyaasaadha waraana itti qabsawaa jirtu hamilee cabsuudhaaf please video waraana boojitanii waraabaadhaati social media gubba gadhiisa kuni akka waraanni abi qawwee takka gudhoytan itakka harka ol qabu isa godhechuu maaliif abdii muratan kun siyaasa tooftaan video waraana boojitanii share godha social media gubba gadhiisa fedhanaa cufanii kabiraa bantan gadhiisa addunyaan halaaltu gooliin keessan waraanni abi kaduubatti hafee akka laaluudhaan waraanni hundi seelfoonii dhaqaba silkii harkaa qaba boojiyamaa interview gootee gadhiiftan kana wali qabdanii akka loonii video waraabdan kana oguu gadhiiftan waraanni hafeen ilaala maal godha onneen isin duraan dhaabbatu keessa cabaa deemte keessa kufaadhaa deemte jechuudha lola laayiviidhaa waraabuu hin danda'u lola laayiviidhaa hedduu ulfaata qawwee dhaawaa jirtaa laayivii waraabuun hedduu ulfaata sololtuu garuu warra boojitan warra wal qabdan lafa qabattan kan hamilee ummataa kana waraabaadhaati amma social media gubbatti gadhiisa kuni hamilee hawaasa keenyaa yeroo jaaru hamilee deeggartoota waraabsummaa Oromoodhaa hogguu ol kaasu hamilee diinaa gaccabsa waraana diinaa immoo akka harka kennetu karaa garsiisaa jechuudha kunoo saayibbattan keessa harkaa qabna dhageeffadhaa saayibbattan keessa waan isaan jedhan selfie dhaabaa video waraaba selfie dhaabaadhaati hirgichaa utaalchisaadhaa video waraabaadhaa gadhiisaanuuf akkasii wanni abi kaleeji annaas hin gammachiiftu an dubbii abiyyuu honestly speaking wayitti lakkaawu amantii sirraan qabu namni takkuma si amana Oromoon abi takka amantee jirti amannee amaanaa jennee akka sabatti amaanaa sabaatti kennin amaanaa ifirra nyaate hanga sun nama waa beeku nama sammuu fayyaa qabdu takkuma gaaf tabiraatii miti ilma abbaa gadaa jennee faarfanne ilma abbaa gadaa nuun deemee fi nu ceesseennee fi amatti kenne amaanaa san nyaatee nu booda deebi'e waan xixiqqoo inni as kanaaf yoo gammaddan Oromoon numaatu if gabroomsaadhaa jira faayidaan qabnu wani xiqqoon isin gammachiisu waan xiqqoodhaafis abdii murattanii hin gaddinaa nuti ummata guddaadha qabsoon teenya qabsoo yeroo dheertuudhaaf geggeeffamaadhaa jirtu Oromoon waan irraa takka illee hin qabdu humna baratte gahaadha qabdu amma rabbi galanni haa ga'u humna hidhattees gahaadha qabdu humna istirateejii tarsiimoo haare'aan as ba'uu dandeessu gahaadha qabdu dargaggeessa loluu danda'u gahaadha qabdu dargaggeessa jeeyna hidhachuu danda'u ka hidhannoo sammuutii fi hidhannoo mudhillee qabu gahaadha qabdu kanaafuu akka ummata darreedhaa akka ummata bu'aan qabne akka ummata galaanummaan gaddeemuus ol deemuus fuudhee fiiguunitti akkas ta'uu hin qabnu ummata cimee bakka irraa deemuu fi bakka itti deemu beeku ta'uudha qaba kanaafinan qabsoo gallachuutu hin deeggar irraa si deebi'a akkumaan kalee jedhe yoonin qarshii 100 caffeeraan miskennuudhaaf deeme qabsoo Oromootiif 90 woboodhaaf hin kenna 10 kaafaa'uudhaaf hin kenna warri karaa nagaatiis noolii godhatee deemee qabsoo karaa nagaa hanga dandana haa dhiibanii qarshii 10 hin kennaaf qarshii 90 woboodhaafis hin kenna yoon qarshii 1000 kennu deeme qarshii 100 kaafaa'uudhaaf qarshii 900 woboodhaaf maaliif jarri lachuutu anaaf dubbachaadhaa jira jarri lachuutu karaatti fakkaateen anaaf qabsaa'aadhaa jira ummata Oromoodhaatiif ummanni Oromoodhaa akkasii yaadu qabna gartee hamilee wal cabsinee waan hin jirree wal gammachiifnee waan hin jirreenis wal gaddisiifnee cabsinee wal kaahuu hin qabnu garee lachuutu ta'e qabsoon karaa feeteen fullaatu bar mee let's say this yoo qabsoon karaa nagaatuun bar fullaatee galma geesse haasinu kuna
bakka addunyaan jirtutti dhugaan Oromoo lafa kaamtee Abiy aangurraa kaasanis bar Oromoon waraana numa barbaaddi akkasii hay ummanni bilisoobe waraana barbaadu ummanni bilisoobe waraana barbaadu Oromoon waraana numa barbaaddi warreen waraana Oromoodhaatu hiikateettanii sammuu keessaa qabdan if keessaa baasaa gowwaan ta'ina Oromoon kana booda hidhachuu malee hin hiikattu jarri kun kalee usheena qaba kaleedhaa usheena qaba dhugaa isin himan nama keenyaatu hugguu hiikkatu hugguuni araara yookaan qabsoo karaa nagaa hugguu jan akka waan qawween hiikkadhaan duubaan dhuftutti ilaala uummanni keenya akkas ta'uu hin qabu namni nuti 1992 dha jiille 2018 dhaan 18 ni jiille 2018 ni jiille wili Oromoon qawwee walirraa hiitu hin jirtu qabsoon karaa nagaa fe'isaa dhibbaa fi dhibbatti karaan joorfaan deeman sirriidha dhibbaa fi dhibbatti kun amalmoo qabsooti qabsaa'onni ni beeka warra qabsoon beeyni yoon beeyni malee qabsaa'onni dhugaadhaa ni beeka waan kana realitii kana ni beeka waan amma joorji haasu kana qabsaa'onni dhugaadhaa yoo gartee waa wal mormunuuf deeggaruu qabu jedhan malee dhugaa beekan dhibbaa dhibbatti warri maanta na joorii mormu kunis hayyoonni ma joorii mormu kunis dhibbaa dhibbatti wanni joorjuu akka dhugaa taatanii beekan akka feesus akka barbaachisu ni beekan garuu xiiqii keessaas bahuudha qaba xiiqii keessaa akkamitti joor nan geenya kanaan dhufa akkamitti yookaan joorii tuffii qabaadha akkasii miti xiiqii keessaa baanee waan Oromoodhaaf feesisu barbaachisu yoo godhaa jiraate aboo karaa sirrii jirta wanni jette waan dhugaadhaati ta xiiqii teenyaa booda walitti deebina obboleessoo jabaadhuuti itti fufee itti deebi nutis atichin deemi nuti garuu karaa kanatti namannu karaa kana yaanu nuti karaa qabsoo hidhannoo yaana nuti waraana ka jabeessina atis rabbiin si hawaasu karaa san jabaadhu wal harkaan teenya hooraan yoo hangana waliin jenne maal qaba naallebat jarri amaraatu kharmi kan deebu jira jarri amaraa warra bartahee je'ee mootummaa keessa seenee mootummaa wajjin uummata fixaadha yoon achi keessaa wayyaa'ina fide je'ee deemaa jiru warra uummanni amaraa fagoon dhanyume joollummaan teenya ta'u oppidiyoodhaa tun eemgadda bar gaafa TPLF jara keenya dhageeffadhaa iccitii siima gaafa TPLF jigu bar gaafa qeeroon ala kanaa falmaa turte bar jaruma oppidiyoodhaa jira sabboonota warra keessa taa'ee oduu nuu kennaadhaa ture warra keessa taa'ee diina nyaachaadhaa ture jiraar warra keessa taa'ee mootummaa hojii dalagaa qeeroo tana jabeessaadhaa ture qeeroo dandamachaa ture santu jira beekadhaa namni kee bakka hunda jiraatu si faayidaan si galee warra mootummaa seenee mootummaa keessa taa'ee mootummaa keessa odeessa nuuf kennaadhaa ture aboo maqaan akkaasin an aangoo akkanarraan jira bakka kanaatiin dalaga kanaan godhaadhaa jira wanni jiraa kana jee warra keessarraa nuu himaa ture jira oppidiyoo keessa akkasii wanni an karoo qabsoo karaa jechuutu an yooni isin hundi akka taatanii deeggartan qabsoo hidhannootis deeggartanii qabsoo karaa nagaa tan joorii fi baqqalaan jedhe kaafaa'oo deemuun kan deeggartan hedduu bareeda kaafaa'oodhaa fi aabaa'oon garaagarummaa isaanii durumaahuu yoo angaa yoo isin amma dhageessan hin beeku durumaahuu kaafaa'oon qabsoo karaa nagaati woboon yookaan aabaa'oon qabsoo hidhannoodhaati kana dur beeynaan yoo yaanaadhaa akkami joor nagaa ja'aa nagaa maaliif hin jenne dhaabni isaa dhaaba karaa nagaatiin hin qabsaawa je'ee ijaarame akkasii waan hin taane ajandaa godhannee qabsoo teenya cinaa dhaabbachuurraa akka waliin laaffifne obboleeyyan kiyya woboo dhibbatti gargaara anis nin gargaara dhibba gargaara ajandaa goonee asii
hirphara wala jechuun wallaaffisuun faayidaan qabu. Waan ajaa'ibsiistu silaa PP ammaan tanaa keessa PP ammaa jirtu keessa warreen kanaasuulleen gaariidhaa miti. Arra mootummaa biyyoonni diigaadhaa jira ammallee keessa irra iddoon kan hubadhaa namni keenya ayiliyoora. Waraabesummaa Oromoodhaa ara kiiloo keessaa nama qaba. Ara kiiloo keessaa nama ni qaba. Kuni aaduma qabsoodhaati. Ara kiiloo keessaa nama akka qaban shakkii takka illee hin qaban. Isiilee ni qaban. OPDO keessaa PP keessaa sadarkaa hundatti nama ni qaban. Nama odeessa dabarsuuf nama laafina cinaacha dadhabaa diinaa himuuf ara kiiloo keessaa ni qaban. OPDO keessaa sadarkaa adda addatti ni qabaatan. San jechuun maali? PP amma jirtu keessaas Oromoon dalagaadhaa jirtu sabboontonni bilisummaa Oromootti amanan hedduun akka jiran beeka. Joon as bee kaafaa as baatee dirreedhaan nuti qabsoo karaa nagaatti goonaa jennee ijaaramne karaa nuti barbaadnu kana jettu dhiisi warri diina keessa taa'ee qabsoo bilisummaa Oromoodhaa gargaaraa jiru akka jiru beeka. Waa hunda as banii lallabuun faayidaan qabdu. Waa hedduu Oromoon irra ijarraa wal beekuudha qabdi. Ijarraa wal beekuu danda'uudha qabna. Kanaafiin ani ummata hamileen takkatti waan xiqqoon cabsuu fi hamileen takka ijaaramtee gammaduun ta'inaadha. Waan deemtaniif bakka irraa deemtanii fi karaatti deemtan eega hubattan qabsoo tana hundaa cinaa dhaabbachuun dirqama keenya hundaa jeetiin amanaa. Fayyaa ta'a. Wanni kadee abijjee isin gammachiisini waan takka gammadu dura itti yaada maaliif je arra Oromoon sarkaa akka bira jirti. Mootummaan PPdhaa sarkaa akka bira jirti. Wanni xiqqoon isin gammachiisin. Qabsoo teenya karaan sii dheeraadha. Qabsoon teenya bilisummaadha. Hai silaa kana hin beeku yaadni abiy. Silaa hangana hin beeku jettanii yaadni rabbii jaadha. Akkasii fayyaa ta'a. Yeroon qabu yeroo gaarii qabaadhaa sijjaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.